Muummichi ministeera Itoophiyaa ka duraanii arraa kaasanii galmeerra akka haqaman. Har'aa kaasee immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana kan geggeessu. Yoo yaashama akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatinaa. Muummichi ministeera Itoophiyaa ka duraanii arraa kaasanii galmeerra akka haqaman. Har'aa kaasee immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana kan geggeessu dhaaba adda bilisummaa Oromoo akka ta'e Waaqayyo natti dubbate. Nama mootii ta'ee biyyicha geggeessu garuu amma isinitti himu. Maaliif beektu? Jarri kuni nama ajjeesuudhaa fi muratanii ka'aniiru. Nama fixuudhaaf jechaadha. Kanaaf abbaa sana eenyummaa isaa isinitti himu. Angaruu beeka natti meera Waaqayyo. Hojii isaa wajjin natti meera. Maal akka inni godhu wajjin natti meera. Isa isinitti himu. Garuu biyya Itoophiyaa jedhamtu kana booddee kan geggeessu akkan kadhadhetti. Erga Waaqayyo gaafa Abiyoot silxaanarraa aggadameera naan jedhee kaasee Waaqayyo nan kadhadhan ture biyya kanaaf warra hidhamaniif dhiiga garmalee dhangala'u kanaaf baay'een kadhadha dhugaa. Baay'een kadhadha. Waaqayyooni maali yaa gooftaa eenyutu geggeessa ree biyya kana booddee eenyuun laattaree eenyuun nuu kennitaree jedhee nan kadhadhan ture. Yeroo dheeraadhaaf jechaadha. Dhugaadha. Ennaani Waaqayyo eda galgala abbaa isaa wajjiniin dhaaba isaa wajjiniin natti hime. Haleluuyaa maqaan isaa ulfaatu. Haleluuyaa. Sanyiin sanyii kooti Waaqa kana waaqeffata. Sanyiin sanyii kooti. Waan magaarii. Sanyiin sanyii kooti isa ganaa wanta ta'uuf jiru kana mul'isu. Isa kana waaqeffata jedha sanyiin sanyii kooti. Ani immoo amma lubbuudhaan jirutti garbicha isaati. Haleluuyaa. Yeroo tokkotu mootichi danqamee abjuu abjootee abjucha wallaalee naani Nabukadnezar naani iwaamsise warra beektota biyyicha keessaa warra ayyaana hedan warra qoricha namatti hojjetan hundumaa waamsiseeti naani taataq abjuu tokko abjoodheen olii isaa wallaalee jarri waliin mari'atanii namittiin gara abjoottee laataa garattiin gara abjoottee jedhanii naani namichi Nabukadnezar immoo maal jedhe no abjuma nabjoodhe sana wajjiniin natti abjuma nabjoodhe sana mataa isaanitti maayideen yaada jarattii irratti bareechaadha. Abjuun erga ayyaana hedduu ta'e erga waa beektu ta'e abjuun abjoodhe sana fidaadeen eessaa fiduree abjuun nabjoodhe sana. Wanti mootichi gaafate waan cimaadha. Isa kana Waaqayyoon warra biyya lafaarratu hin taane humna addaa tokkotu deebisuu danda'a. Haleluuyaa. Inni kuni dandeettii keenyaan hin hiikamoo jedhani. Haleluuyaa. Inni beeka inni tokko. Haleluuyaa. Inni Waaqa isa jiraataa iddoo bu'e tokko inni beeka. Daani'el beeti. Yaa mootii jedheen. Inni wantoota dhokatanii jiran mul'isu tokko achi Waaqa keessira himadhu abjuu kee jedheen. Haleluuyaa. Isa chaadha Waaqni dhugaan. Isa chaadha inni waaqessinu. Isa chaadha inni dhossaa kana mul'isu chaadha. Kanaaf Waaqayyichi gaanaan ammaannaan jedhee biyya Itoophiyaa raafamaa jirtu kana booddee kan geggeessu adda bilisummaa Oromootiin jedhe. Isaantu geggeessa kana booddee naan jedhe. Elaa. Ani yeroon akka jedhu kana iddoon Oromoo ta'eef miti. Iddoo sabni koo Oromoo ta'eef miti kana kan hin dubbadhu. Ani tunni Amaaraatti dubbannu naan jedhe kan dubbadhan. Maaliif ani ergamaadhaan hojjetaa isaati. Sinii galeera? Ergaan dabarsaa jira malee ani fedha wishiin dubbadhaa jira miti. This is not the wish. This is a message. This is a message. Kanaafi saba Itoophiyaa biyya Itoophiyaa kana kan geggeessu adda bilisummaa Oromootiin jedhe. Kanaafi የቀድሞ
ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ ከዛሬ ጀምሮ ከእግዚአብሔር ፕላንና ሀሳብ አጀንዳ የተጠሩትን ጊዜያቸውን ጨርሶ ተሰናብተዋል ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው ኢትዮጵያን የሚመራት ማለት ነው። ወደንም ጠላንም እግዚአብሔር ያለው ደግሞ ይሆናል። ሁሉን ታደርግ እንደሆን ቻይነ ሀሳብም ከቶ አይከለከልም። ሃሌሉያ። ማንም ሰው ሀሳቡን ሊከለክል አይችልም። ማንም ሰው ኦኬ። ስለዚህ ይህንን እንድታውቁልኝ የምፈልገው ምንድን ነው? እኔ ኦሮሞ ስለሆንኩኝ አይደለም። እኔ ዘረኛ አይደለሁም። እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም። ዘረኛ አይደለሁም። እኔ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ። እኔ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ። እኔ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነኝ። እኔ ጉበኛ ነኝ። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ መልእክቱ ይሄ ነው ወገኖቼ፣ መልእክቱ ይሄ ነው። ለሌሎች እንዲደርሳቸው አብዮትን እንዲደርሰው ፕሊዝ ሼር ብታደርጉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ የእግዚአብሔር መልእክት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር መልእክት ነው። ዋይኮ ዋገጋወዱ መቃኮ ኪያ በሰባት ዓመቴ waaqayyoon akkasin jedhamu waaqayyo maqaa kee wallaalee maal goota waaqayyo maqaa kee gaafattare si galee kanaafi kun amma waaqayyo biratti hin fudhatamu wanta akkasii. waaqayyo biratti hin fudhatamu wanta akkasii. Maaliif waaqayyo naman tateennaan waa'ee kee baruu maalti erga waaqayyo naman tatee waa'ee kee baruu maalti barbaachisa? waaqayyo naman tateennaan chaala si galee kanaafi kun badaa miti jechuudha. kana caalu sitti mul'isa. Ati bichaan waaqayyo wajjin tokkummaa qabaadhu. waaqayyoon amanii waaqayyoof jiraadhu. Okay? waaqayyoon tajaajili. Okay? isa kanadhaan isiniin jedha. baay'ee galatooma. ተባረኩልኝ። ጌታ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። አገልግሎታችሁ፣ ትዳራችሁ፣ ኑሯችሁ፣ ህይወታችሁ ይባረክ። ሰላማችሁ ይባረክ ወገኖቼ። ሙስሊም ክርስቲያኑ የፈለጋችሁን ነገር እመኑ፣ ግን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወደ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ኑ። መንገድም እውነትም ህይወትም ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። ካለሱ ህይወትም የለም፣ ምንም ነገር የለም። ሁሉ ነገር ባዶ ነው። ህይወት ጨለማ ናት። እንዳውም ከጌታ ኢየሱስ ውጪ ማለት ነው። ካለ ጌታ ኢየሱስ መራራ ናት። ኦኬ። ህይወትን የሚያጣፍጥ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚጠራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን አሜን፣ ሃሌሉያ። እሱም ብቻ በማመን የዘላለም ህይወት በእጃችሁ ውስጥ ታስገባላችሁ። አሜን አሜን። ወጋ ኮረንኩረ ሸንሶደማ ሸንተማ Yeah, any that's wish. Yarattin raji sobdu da sinuma yel kamim se raji sobdu da sin. Raji sobdu warra du misalala ni rajani da san. Kanafi yero inni rawatu mo dugom sinaka. Yero inni isa kamakka rawatu. Sajarattin kun jette mo. Sajarri abba wagga ku da ni yedan mo inni abba ku da shani jede mo. Abba di dama abba soddoma jede mo. Sakam tu rawata lata. Mo isa anin nitinnan kun dubbate tu rawata lata. Isa dafee raawwatu sanatu gaasa dhugaan. Inni dafee raawwatu sun isa dhugaa dachaan. Waliigallee kanaafi garuu amma abbaan isaa barameera. Ani dhaaba isaa duwwaatu hin taane maqaa namicha dhaaba kana biyya kana geggeessu wajjinnatti mee waaqayyo dhugaa waaqayyo isa jiraataati. Maqaa nama biyya Itoophiyaa kana geggeessu wajjinnatti garuu maqaa nama sanaa wanti hin dubbanneef nageenya isaatiif hin dubbadhu. Jarri kun ajjeesuu ni danda'u.
Kanaafi isan dubbadhu garuu barameera jechaadha. Walumaa gala barameera abiyootii irraa kaasee akka inni ጠቅላይ ሚኒስቴር hin jedhamne muummicha ministeeraa akka inni hin jedhamne irraa kaasee maal jedhama የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን አብይ አህመድ ከእንዲህ ከ1918 ጀምሮ እስከ 1921 እስከ ኖቬምበር